كشف ورنيا يا أند ورنيا سبالن سمالن بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا في جالتمتوتا حواس غريس ويوتا بلالوتا كجلت كنسري جنة ربي كنتاتا نحن كيسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيقا بليو إسلاما أبليو كينا كبجم جالتمو غريس ولدي كنسري را دراما بفا وللوت يكسمس بها غافي ديبتي دراما نفريسني قشتن دراما كنا آمنا زينبا زمزم حياة عبد العزيز أول ولين تولا دراما جايبا نفريسني مري ممكن دراما كان وجين تجاري فونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتني كوريوانكي كيا كيسني سلا ربيع را مسين سلي مالك قراءة را كتير كبتا ميجا ما كيسني إنها جاء اليوم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والحمد لله نجاجر إن شاء الله مسين سكين كليتك أبتهن دي بفنا. يا جريس ميوتا بلالوتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتدي إسلام ما تاتي ليفتي قبضتي وي كليس عدد تاتي حتى ليفتي مباتي ليفتي بهم كان كباية نمرتي مينا في سكتي يا جاري ما تاتي ليفتي مباتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بليتي آكرة كايوم بيابي فني كايو برا جريهم بربادو نديزي هدرا. ما شاء الله تبارك الرحمن حياتي دي نمني كم يجرو بيابه كايو براقبا قرو ربين دندتي ويدين واتفئرنا مدابا كنافو أن اللي كايو كان كيسي هركب اللي سهياني كوتو كرابا رمسا كان سيامي أبتي قاد ركو نما قرو مالف نمان بيني نديسي سنجد مالف نمان ديفني أنومتو بيكا أكد أولي أبتي دي قرو أكول اللولي. أجائب ربي باينا ما أجائب سيسا وجين كان كهندو باينا ما دينك سيسا مالي حياتي دي مالي فولولا لك أبليتي إسلاما كوت ولين تولا إسلامني وليف كفنا أبليتي إسلاما نتي وليف أبليوني كناف سيامي مالي شرفي متي كوت غرا قريبا ونسا سياما أبليتي إسلاما نرى لقي أبليتي إسلاما نديسي سنجري ندد وانا كنا أتي إيسا في الدين dirqii dhangaretti aadii maa nagoota hagaati aadii nagootu ammaaluma eegaa dhiitti maqbadha bootaana beeka. Lakki yaa obboleetti islaamaa akkatti hin dallanin aniyyuu waan beeku wallaanuma kan koorraa waa siidhaama yaa obboleetti islaamaa jidduu keenya maaltu akka jiru beektaa anaafiyati walii obboleetti islaamni waliif obboleessa jedhee nuuf dubbate rabbiin guddaani kanaafuu islaamummaa walitti nuu kenne kaaliqur rahmaanii kanaafuu hin dhiisin karaa diinii rabbi siyaame yaa obboleetti islaamaa tanuma nasiyaanani siidhaame. Ajaa'iba garuu taa'e jennaan didde. baradhu kana eessaa fidde bilookii si godha yoo ulfinna didde. Lakki yaa obboleetti islaamaa sitti dheesse badii hagana ga'u maal balleesse maali badiin kan koo kan bilookii biraan nageesse yaa obboleettii diyyate shabaaba lakki yaa obboleettii diyya diiniin kun nu malee maal qaba yaa obboleettii islaamaa bilookitti hin muddamin daddafte narra hin butin sheexaan itti si butee bilookii narraan kahin hadara obboleettii islaamaa kootu garagaree barumsa siyaama yaa obboleettii diyya kanuma siidhaama. Mucatti dhugamadii miti bakkatti haasofta ani shakke garuu fayyamaayyu qabda. Yaa obboleetti islaamaa sheexaanii sitti hin fakkeessi wanta bira wallahi diini maafi malee hin qabu dhimma bira kanaafuu obboleetti islaamaa hadara bilookiin irraan kahin kootu garagaree barumsa siyaamaa kootu wajjin barannaa yaa obboleetti islaamaa osoo dhandhamtee diinii islaamaa halkanii guyyaaf aadda wallahi silaa guddinna diinii kana barbaadda. Ani sin gaafannee dhiisi dhimma biraa hin barbaadu jedhee giddaa jettu jira ajaa'iba garuu. Obboleetti islaamaa maaliif hin barbaanne sila barattee hafaltee fitte moo mee maaliif hin barbaanne obboleetti islaamaa gaafii takka qaba sanna deebisi gara gaafii kan koo achi na ceesisi obboleetti islaamaa mee islaamummaa kana keessaa maal fa'a beekta maal fa'a hubattee barattee akkatti hafaltee barumsa didda obboleetti islaamaa duwwaa fiidee maal fidda kootu obboleetti islaamaa gara karaa diinii siyaama. Ajaa'iba garuu waa ziinatti goota barumsuma moo kun jechuu laata. Arkaanni islaamaa 5 arkaanni imaanaa 6 tana hin beekaa ittiin hin salaata sooma hin soomadha zakaa hin baafadha.
kanuma maalinni wanni biraa barumsa biraa hin barbaadu ani deeminarra ajaa'iba garuu mujatti fayyamaa yoo qabda. Maasha Allah tabaarika rahmaan obboleettii islaamaa rabbiin kasii kenne sirraan fudhate beekumsa gaarii qabda obboleettii islaamaa baay'ee nama ajabda haalummaa kan keetuu baay'ee dasna jedhe baay'ee na gammachiifte maasha Allah hagana diinii rabbii beektaa osoo beeke silaa haganumaa sitti hin dubbadhu achi akeeke yaa obboleettii islaamaa waazii sitti godhuufi miti aniiyyuu waan beeku wallala koo sirritti beeka bakka ani dogongore abdii qaba rabbii kiyyatu na eega obboleettii islaamaa gara na yaadini koottu ammallee baradhe jettee hin dhiisini dhibba keessaa takka ta'uu danda'a wanti ati baratte ganaa 99 si hafte koottu baradhu obboleettii islaamaa karaa garee sumayyootaaf bilaalota siyaama. Qaaquma keetinuu mataan na dhukkube gareen ati jettu oromiyaa keessa moo biyya alaa keessa maqaan isaa eenyu naa ibsuu dandeessa? Mee yaadii na goota yoo yeroo qabaadhe guyyaa lamaaf laaleen liitti qaqqabadha. Bakki kamuu jiraadhu biyyas tahee biyya alaa keessa gareen ani itti si waamu sumayyootaaf bilaalota keessa kutaa barnootaa yookiin maqaa garee yoo barbaadde garee kolleejjii kajeelsota nasrii barumsa achirratti darbu argiteetu hin bittu qarshiin obboleettii islaamaa garuu waa takka beeki guyyaa takkaaf lama dhuftee liiftii qabachuu kana irraa of eegi ishi jettee yaa obboleettii islaamaa kanuma siidhaama. Oh, Masha Allah, sumayyota bilalota jennaan hedduu na hawwate bar sumayyaan tuni fidaadiin taate bakka aadii na godhe amma dubbiin taate alliiftiin qabaddu osoo ruuhan tiyyaa baate dhiifama naa godhe atunatti aarte. Masha Allah tabaarika rahmaan obboleettii tiyya qaalii jaalattuu diinii jaalatamtuu namaa akkana beektuu sanyii aalimaa rabbi sirraa haa jaallatu rabbiin koolaa ofii jala si haa kaayyatu akkuma diinii isaatitti hawwite inni si haa hawwatu hayyee obboleettii islaamaa garee barumsaa irra si galcha inshaallah liiftii silaafuu hin qabadhu jette atis waadaanaa seente obboleettii tiyya rabbiin nama hadha isaaf jedhee wal qabate boru gaaddisa arshii jala wajjiin dhaabbatu nu haa taasisu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Uktii tiyya qaalii atuu gaarii namaa namni diinii qabu hedduu filatama wayi na hifadde suutumaan na amansiifatte. Abshiruu wal qabanne deemna haga lubbuun jirru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Nagaa fi rahmanni rabbi sirratti haa jiraatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota koreewwan keenya qaqqaalii fi gaggaarii akkam jirtu nagaa jirtu baga rabbiin nagayaan sin jiraachisee guyyaa irraatiin sin ga'e. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله أكغاري جرا بقى نجا مفتي وليس ما شاء الله تبارك الله baga rabbiin nagayaan sin jiraachisee guyyaa irraatiin sin ga'e ammallee xiqqoo ofii keessa sin jiraachise siniin jecha obboleeyyan kiyya akkuma beekamu gaafii xiqqoo tokko qabadheetiin sin dubbisee mee gaafii tokko sin gaafachuu barbaadeeti mee naaf eeyyamtu moo akkamime? Ayyee obboleessa keenya qaalii homaa rakkoo qabuutii si fayyamna gaafii maal gaafachuu barbaadde mee gaafadhu ayyee. Hedduu galatoomaa eeyyama naaf gochuu keessanii fi duraan dubbanneeti jira akkuma beektani maaliif miseensota haarawaa fiddanii aadii hin gootanii gareetti aadii hin gootanii. Maasha Allah gaafii baay'ee barbaachisaa nu gaafattanii eeyyan dhugaa jettanii obboleessa keenya abshira hamma humnaatiin miseensa haarawaa barbaannee fidumatti jirra. Masha Allah tabarakallah rabbi sinirraa jaallatu kan duraan gootanis argeetan jira argaatuma isin gaafadhe hedduu kan akkamoo tokko sochiin lallaafeetuma jennaan isin gaafadhe Masha Allah tabarakallah arge kan duraan gootan yaa gootota diinii hamma garee nuuf guuttaniitti nuuf dabala. Masha Allah tabaraka rahmaani akkana obboleessa diinii tattaafatuma wayyaa barumsa diinii kanaaf inshaallah miseensa haarawaa kan garee sumayyoota bilaalotaatiin ala jiruuf alaa fiduun nurratti dirqama maaliifuu jennaan miseensi haarawni kan garee sumayyoota bilaalotaatiin ala jiru fiduun baay'ee barbaachisaadha kanaaf inshaallah hunduma keenyaa cimee itti fufuun ni barbaachisa. Manni barumsaa keenya akkuma beektanii garee sumayyootaa fi bilaalotaati. Gareen sumayyootaaf bilaalotaa miseensota haarawaa fidanii gara barumsaatti jechuudha fidanii dabaluu keessatti maal faana dhaamaa jiranii ni beektanii? Eeyyen ni beeyna haaluma gaariidhaan miseensa barumsa hin argatin fidaanuun jedhanii nu gorsanii jiranii gareen sumayyootaaf bilaalonni hojii guddaa qabanii kaafira amansiisanii wallaalaa barsiisanii alhamdulillahi galata rahmaanii gareen sumayyootaaf bilaalotaa diinal islaam gadi dhaabanii haqaanii hojiin garee sumayyootaaf bilaalotaa himee hin fixu'ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleettii akiraa yoo isinitti balleesse dhiifama naa godha gootaame garee barumsaa irratti adii isin godha. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نور أنا أدفو بليتي ديا أتيسا هتيلا قبسقية لفا أركد جتين جلسيني دوغا دوكسيتي درم مجرسيني
osoo asii eeyyamin gareerra nan galchin geejiba guddattee karaa nan dabsin maaloo rabbii sodaadhu kaayyoo manaa baheef nan dagachiisin. Ani haa dhufuu keetiif ni gammada. Garee diinii rabbiiti malee bashannana seeta. Lakkoofsa keellee namarraa argadhe. Lakkoofsa kan kee namarraa argannaan diiniif si yaadadhe. Assalaamu alaikum obboleettii Islaamaa jaalataftuu fi kabajamtuu koree hawaasummaa hawaasa sassaabdan jettanii achirra sin galtan. Hojiin kan kee sila taa'uma meegaa fi tana naa deebisi obboleettii Islaamaa. Alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu yaa ukhtii billaahi. Hojii kiyya taa'uu maaluma argite nama meeqa adii godhee galirratti argite? Masha Allah tabaarika rahmaan obboleettii Islaamaa isaa nama hedduu gararra galchite isaa gaheddiifte jechuudha. Yaa obboleettii Islaamaa diiniin kun nu malee maal qaba yoo nuti irraa goggoyne eenyutu ol qaba obboleettii Islaamaa mee ilaali koreen seeraa garee keessa jiru nama meeqa akkasuma namni pooroofaayilii uffatu garee keenya kanarra meeqa yaa obboleettii Islaamaa kunis si hayaachisu halkanii guyyaa itti hayaannu obboleeyyan Islaamallee kakaafnee ofiillee haa kakaanu. Lakki uktiitiyyaa akkas hin jedhini ani har'a adii godhe jedhee dhiisaa hin jiru haaluma danda'een hamma humna kiyya garaagaraan adeemee walitti funaanaa jira. Porofaayilillee yoo ta'e nama hamaan jedhamne irra kaachiisaa jira.